What am I preaching about? Do you know that? I hope you don't use such a word on me. Look, the word is beautiful. Look at the dictionary. Dictionary meaning is innocent. Hiikkaan isaa kan dictionary hiika nagayaati. Haa ta'u malee sammuu namaa keessatti hidhata biraatis ni qaba. Jechi komoreedi jedhu komunizimii waliin hidhata qaba. Kanaafuu irraa fagaanna jecha san ittiin fayyadamna. Jechoonni biraatis ni jiru. Kan akka gay, GAY jecha bareedaadha. Ijoollummaa kiyyetti yeroo mana barumsaa jiru walaloo nu barsiisu. Walaloo afaan Ingiliffaa nu barsiisu. Hanga har'aattis numa yaadadha. Har'a waggaa 70 fi guyyaa 4 guutee jira. Hanga har'aattis waan yeroo sanii nin yaadadha. I still remember. I'm 70 years and 4 days old now. I still remember. It says, gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Beautiful word. You know, jecha bareedaadha. Gay jechuun gammachuu jechuudha. Akka walaloo kanaatti warri dhiiraa fi dubartiin hundi ummata gammachuu qaban jechuudha. Jecha bareedaadha. Garuu amma hiika biraa qaba. Adaduma guddataa dhufuun gaazexaa garagaraa dubbisee jecha gay jedhu yeroo argu waan nama shakkisiisa arguu jalqabe. Waa'ee maalii akka haasawaa jiran naaf galuu dide. Jechi gay kan amma an dubbisaa jiru isa mana barumsaatti baradhee waliin fakkaatu. Wanti argaa jiru waan sirrii akka hin taane hubachuu jalqabe. Yeroo dheeraaf maal jechuu akka barbaadan naa galuu dide. Jechi bareedaan sun gaazexaa irratti yeroo bahee argu maal jechuu akka barbaadan hubachuu hin dandeenye. Waa'ee maalii haasawaa jiran rakkoo wahiitu jira. Rakkoon isaa naa galuu dide. Sababni isaa an jecha kana gammadaa fi gay jedhaa fayyadamaa ture. Har'aan tana hoogganaan keenya happy and gay jedhee osoo dubbadhe na ajjeesuu danda'a. You know, you want to shoot me. You see, innocent word, beautiful word. Argitanii jecha nagayaati. Jecha bareedaadha. Haa ta'u malee hiika biraa argatee jira. Kanaaf Rabbi Qur'aana keessatti walaa taquluu raa'inaa waquluu unzurnaa jedhe. Yahudonni jecha raa'inaa jedhu fayyadamaa turan. Jecha nagayaati. Nu laalaa nurratti xiyyeeffadhaa jechuudha. Garuu hiika dhokataa biraallee itti godhanii karaa irraa isin maqsuu barbaadan. Kanaafuu jecha mamsiisaa ta'e san hin fayyadaminaa jedhe. Isin jecha raa'inaa jedhu fayyadamaa jirtan. Garuu duubaan waan biraa jechuutti jirtan. Akka afaan isaaniitti isin akka nama karaa irraa maqeeti. Kanaafuu akka isaan jedhan san hin jedhinaa nuun jedhe. Bakka san unzurnaa jedhaa nuun jedhe. Don't talk like that. Say unzurnaa. Don't use words like that. Similarly, words. Anuma wal fakkaatuun hiikkaan jechootaan jijjiirama. Abbaa keenya kan samii keessa jiru kan jedhu jecha bareedaadha. Garuu har'aan tana hiikkaa biraa qaba. Akka kiristaanonni nutti himanitti Yesuus ilma tokkicha Rabbiif dhalateedha. Kan dhalate malee kan uumamee miti jedhan. Akka amantii isaaniitti dubbiin akkana. Kaatolikiin Roomaa, Anjelikaan, Presbiteeronni, Luteroonni, Metodistoonni akka barsiisa bataskaanota isaaniitti yeroo ijoollee barsiisan Yesuus ilma Rabbiif dhalate jedhan. Ni dhalate malee hin uumamne. Hin dogongorinaa. Inni akka Aadamiitii miti. Nabi Aadam alayhi salaam Rabbiin uumame. Uumamni jiru hundi Rabbiin uumame. Rabbi uumaadha. Jiraachisaadha. Tursiisaadha. Inni Rabbii addunyaa hundaati jedhan. Yesuus garuu akka namoota kaawwaniiti miti. Inni ni dhalate malee hin uumamne jiran. Jechi isaan dubbataa jiran kun hiikni isaa maali? Isaan Rabbii isaaniitiif sifa uumamaa yookiin bineensotaa kennaa jiran. Bineensonni fedhinnaa walqunnamtii saalaa qaban. Rabbi waan kana isaan harkatti jabinaan balaaleffate. They are attributing to Allah Bari Ta'ala an animal nature, the lower animal functions of sex. So Allah reacts very strong. Surah Al-Maryam ayah 88 farrat. He says وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, and they say Ar-Rahman gooftaan gara laafaan ilma godhate jiran. Allah says لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا. Dhugumatti isin waa fokkataa fiddanii jirtu. Arrabni guddaan ilmi namaa Rabbiin arrabsiisa kana. Kun arraba guddaadha. Isa arrabsuu barbaaddanii wanti fokkataa isin jechuu dandeessan isa kana. Innis Rabbi ilma argate jechuu keessan yeroo akkana jettan sifa bineensaa isatti maxxansutti jirtan. Walqunnamtii wal hormaataa raawwachuun dalagaa bineensotaati. ستكاد السماوات يتفطرن منه. Sababa kanaaf samiin babbaqaquu dachiinis odhooyuu fi gaarrenis caccabanii kufuuf dhiyaatu.
an da'u lirrahmaani waladaa rahmaaniif ilma moggaasuu irraa babbaqaqutti dhiyaatu karaan fokkataan isin rabbiin ittiin arrabsitan isa kana samiin miira akka keessanii osoo qabaatte yaa muslim yaa muslimaa samiin osoo miira akka keessanii qabaatte jecha rabbi irratti dubbatame kana dhageette lafa dhoofteeyyu dachiinis miira akka keessanii osoo qabaatte ni dhodhoote gaarreen illeen ni caccabanii kufu waan arraba fokkataa rabbii ol aan irratti dubbatameef jecha had feelings like you, it would have split asunder and the mountains fallen down in utter ruin. Such horrible swearing they give Allah Bari Ta'ala. And I show you some little ways. I go to the West. I go to England. mi amma waan gabaabduu akkaataa jara wajjin ittiin haasoftanii isinitti mul'isa an gara biyyoota lixaan ni deema Ingilaand ni deema Ameerikaa ni deema isaan wajjin haasawa ani afaan Ingiliffaatiin afaan hin hiikkanne anaaf inni afaan biyya alaati afaan kana waan isaan biyya kiyya weeraraniif gara kolonii biyya Ingiliiz nageessanii baradhe achitti afaan kana na barsiisan osoo warri Faransaa biyya kiyya weeraranii sila afaan Faransaa haasawa ture osoo Ispoononni biyya tiyya weeraranii afaan Ispeen haasawa ture kanaafuu isi warri Ingiliiz warri afaan Ingiliffaa haasoftan biyya tiyya weerartanii afaan Ingiliffaa na barsiistan anis afaan Ingiliffaa isinitti haasawutti jira garuu Ingiliffi anaaf afaan dhalootaati miti kanaafuu dhimma afaan keessanii kana irratti akka na gargaartan hin fedha jedhaan akka barsiisa mana amantii keessaniitti Iyesuus ilma tokkicha rabbiif dhalate jettan kan dhalate malee kan uumame miti bakka kanatti waan addaa wayii himuuf yaalii godhaa akka jirtan hubadha maal ibsuu akka barbaaddan naaf himtanii jedhee gaafadha. See, I can call any young man here my son, and I'm sure you won't mind, the child won't mind it. Bakka kanatti anu osoo daa'ima tokkoon ilma koo jedhee waame daa'imni sun homaatti hin fakkaatu abbaa fi haatis homaatti hin fakkaatu namni biraa kasirritti naan wal hin beenne dhugumatti kun ilma keetii jedhee na gaafate lakki jedhee deebisuufii qaba mucaa xiqqaa kana agarraan daa'ima kiyya kan mana jiru yaadadhe ilma kiyyaa kan mana jiru na yaadachiise kanaaf ilma kiyya jedhee waame jedhee itti hima mucaanis akka abbaatti akka akaakayyuutti akka abbeeraatti na jaalata kanaafuu abbeeraa yookiin akaakayyuu jedhee na waama kun walitti dhufeenya hawaasummaati garuu gaafii namichi na gaafateef eeyyan ilmaan argadhe jedhee yoo deebiseef maal akka jedhaa jiru beeytanii karaa birootiin maal akka mul'isuuf yaadaa jiru beeytu waan akkaan fokkataadha wanti an karaa birootiin jedhaa jiru daa'imni kun daa'ima gaa'ela sirrii keessatti dhalatee miti abbaan daa'ima kanaa isa abbaa jedhame san osoo hin taane ana jechuutti jira yoo hiikkaan isaa kan sirrii isiniif gale arrabni guddaan an namicha san arrabsus isa kana haaluma kanaan wanti an beekuu barbaadu yeroo Iyesuus ilma rabbiif dhalate jettan maal jechuu akka barbaaddan beekuu fedha yabootii dubbiin kun maal jechuu akka tenaaf ibsaa isaanin jedha wallaahi isinitti himaa nama afaan Ingiliffaa dubbatu tokkollee ka dubbii kana ifa isiniif godhu hin argattan dubbiin ulfaattuun isin isaanitti dubbattanii akka isin wajjin haasawan ittiin gootan tantana caaltu hin jirtu yeroo ilma rabbiif dhalate malee rabbiin uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddan wanti isin nutti himuu barbaaddan maali haalli kun akkamitti akka mudate nutti himaa jedhaa gaafadha mudannoo an keessa dabarse hunda keessatti ibsi yaada sanitti dhiyaatu nama Ameerikaa irraa naaf kenname uumamaan warri Ameerikaa ummata jajjaba warra muhamuun barbaanne wal'aansoo godhuu jaalatu amala isaanii tana isaanii dinqisiifachuu qabna nama wal'aansoo godhuu jaalatu waliin wal mormuun ammoo akkaan gaariidha dippiloomaatota dubbii dagalee qabaa namatti fafakkeessaa duubaan ammoo waan biraa godhan waliin haasa'uun hin taatu sunniin munaafiqoota isaan waliin haasa'uun faayidaan qabu nama qajeela duratti bahee wal mormu waliin beekumsaan wal'aansoo gochuutu bu'aa qaba warri Ameerikaa ammoo dhimma kana irratti warra jajjaba namichi Ameerikaa kun namoota muraasa waliin masjida daawwachuuf gara biyya keenyaa dhufe magaalaa an jiraadhu darban keessatti namoota keessummoota daawwachiisan keessaan isa tokko osoma isa daawwachiisaa jiru mata dureen tun ol baatee gaafii tana isa gaafadhe sababni isaa nama hunda gaafii tana gaafataa ture namni deebisaa naaf kenne hin jiru namicha Ameerikaa kana yeroo ilma rabbiif dhalate malee